Akkam nagaa hasaniin jedha hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Hordoftoota keenya har'a ammoo appilikeeshina baay'ee bareedaa ta'e tokko sin agarsiisa jechuudha. Fakkeenya namoonni jechuudha kana dura WhatsApp irratti online dhoksuudhaaf GB WhatsApp fayyadamaa turan jechuudha sinii wale. Amma garuu GB WhatsApp malee online dhoksuu dandeessan jechuudha yookaan online osoo hin mul'anne namoota waliin chat gochuu dandeessan jechuudha. Aappii har'a fidne kan ammoo kan adda isa taasisu immoo irrattis ni dalagaa, Telegram irrattis ni dalagaa, bakka hundatti dalaga jechuudha. Aappii tokko kana qofa fayyadamne bakka kamurra namoonni yoo nu barreessan osoo online irratti hin mul'anne isaaniif barreessuu dandeenya jechuudha. Warroonni GB WhatsApp fayyadamtan ammaan booda GB WhatsApp yoo mobaayila keessan irraa haqxan isin gorsa jechuudha. Isin malee nuti kana dura kan GB WhatsApp dhiheessaa turre filannoo waan dhabameef malee GB WhatsApp fayyadamaa isiniin jechuuf miti. GB WhatsApp bilbila irratti miidhaa hedduu qaba jechuudha. Miidhaa GB WhatsApp qabu keessaa inni guddaan tokko jechuudha kan yeroo ammaa nama rakkisuu jiru. Lakkoofsi keenya kan WhatsApp ittiin bananne kun akka ugguramu taasisa jechuudha. Achi booda WhatsApp originala Play Store keessa download goonee lakkoofsa kana WhatsApp bananna yoo jenne WhatsApp banachuu hin dandeessan nuun jaa. Kun ammoo sababa GB WhatsApp tiin jechuudha isinii wale lakkoofsa baan godhame yookaan lakkoofsa uggurame san irraa hiiksisuun hedduu ulfaata waan ta'eef warroonni online keessan dhoksuuf jettanii GB WhatsApp fayyadamtan amma booda akka GB WhatsApp hin fayyadamne isin gorsa jechuudha. Appilikeeshina baay'ee gaarii ta'e kan har'a isinii fidne kana fayyadamtanii social media kamuu irraa namoonni yogguu isinii barreessan isin ammoo ala teessanii nagaan jechuudha isaa waliin yaada wal jijjiiruu waliif barreessuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshina kana dhibbatti akka jaalattan abdiin qaba jechuudha. Dursa irratti akkaataa download itti godhamu isin agarsiisa jechuudha. Egaa download goone booda baay'ee salphaadha waan ta'eef piroosesiin wanni adda addaa wanni dalagamu hin jiru. Irra caalatti isuma appilikeeshinuma kana mobaayila keenya irratti download gochuudha waan ta'eef egaan appilikeeshinichi har'a isinii fide jechuudha. Kan amma isin fuuldura keessanitti argaa jirtan kana jechuudha. Loogoon isaa yookaan mallattoon isaallee kana fakkaata jechuudha. Aappii kana argachuudhaaf amma linkiin isaa video kana jala jira. Link jalatti yeroo tokko tuqxan isinii wale achi booda browserii feetanii seettanii fakkeenya Google Chrome yoo filattan bifa kanaan isinii baasa jechuudha. Isinii wale kallattii link jalatti tuquudha bakka kana isin fide jechuudha. Yogguu bakka kana isin fide maal gootanii xiqqoo asirra gadi deemtan jechuudha. Kunoo asirratti yogguu xiqqoo gadi deemtan download gochuuf jedhee jalarratti ammoo linkiin gara Play Store isin geessu as jira jechuudha. Egaan amma linkii kana irratti yoo tuqxan kallattiidhaan Play Store isin geessa jechuudha. Achirraa ammoo appilikeeshinicha download godhattanii jechuudha. Egaa kuni akkaataa download itti godhamudha. Baay'ee salphaa jechuudha. Egaa download godhattanii booda bifa amma argaa jirtan kanaan bilbila keessan irratti isiniif bu'a jechuudha. Egaa download goone booda ni banna jechuudha. Jalqaba irratti fuula kanatu nutti baha jechuudha. Asitti mallattoo xiyyaa tanaan gara mirgaatti as dabarra jechuudha. Haala kanaan dhuma irratti yogguu waan akkanaa fide cal jennee bakkuma kana tuqna. Achi booda bifa kanaan isiniif baasa jechuudha. Jalqaba irratti kan isin gochuu qabdan asirratti jechuudha bakka apps jedhu kana irratti ni tuqtan jechuudha. Itti aansuudhaan akkuma agartan asirratti WhatsApp automaatikii banaa godhee jira jechuudha. Isin bakka add more jedhu kana tuquudhaan appilikeeshina barbaadan itti dabaltu jechuudha. Fakkeenyaan amma immoo itti dabaluu yoo barbaadan immoo irratti tuqa jechuudha isinii wale. Isin ammoo appilikeeshina online akka hin mul'anne barbaadan fuulduratti yeroo tokko tuquudhaan banuu dandeessan jechuudha. Egaa appilikeeshina barbaadan hunda bantanii booda yogguu of duuba deebitan bifa kanaan aappiin isin banatan hunda asirratti isiniif tarraa jechuudha. Ammani WhatsApp fi immoodhaan qopheeffadhee jira jechuudha. Achi booda yeroo tokko yogguu of duuba deebine bakka jalqabaatti nu deebisa jechuudha. Itti aansuudhaan seetingii keessa seenneeti. Seetingii keessa yogguu seenne asirratti wantoonni hedduulleen wanti hojjetaman hin jiru. Garuu bakka message review jedhu kana fuulduratti jechuudha. Mallattoo raayitii tana ani akka kiyyatti itti hin fayyadamu jechuudha. Isii tana yeroo hunda irraa hin kaasa. Isiin tun yoo akkanatti banaa taate jechuudha. Yogguu namoonni message nuuf ergan fuula iskiriinaa keenya kana irratti guutee dhufa jechuudha. Isinii wale yoo message guutee dhufu sun akka hin mul'anne barbaaddan
isii tana gootan jechuudha. Tanani cuftanii dabalata ammoo isin banaa gootanii cufaa gootanii miseejii isiniif dhufu yaalii gochuu dandeessan jechuudha isinii wale. Achi booda of duuba deebina jechuudha. Egaan amma xumuramee jira jechuudha. Wanti biraa wanni hojjetamu hin jiru jechuudha isinii wale. Fakkeenya miseejiin akkamitti dhufa kan jedhu yaa ilaallu asirratti profaayilii jechuudha. Profaayilii asirra jiru kana kan aappii kanaa jechuudha. Yogguu irratti tuqne bifa kanaan jechuudha karaa bukkeetiin jechuudha akka messenjeritti jechuudha asitti nu baasa jechuudha isinii wale. Amma namoonni yogguu nu barreessan bifa kanaan nu dhufa jechuudha. Yogguu irratti tuqne haala kanaan bakka meseejii itti barreessinu nuuf baasaa jechuudha isinii wale. Amma namni tokko yoo WhatsApp irraa nu barreesse bifa kanaan asitti waan inni nu barreesse nu dhufa. Nuti ammoo as jala irratti isaaf barreessine erguu dandeenya jechuudha. Yoo emoji erguu barbaanneefillee asirratti emojiin ni jira jechuudha isinii wale. Amma yogguu nama sanitti bifa kanaan haasofnu online irra jiraatuun keenya hin beekamu jechuudha. Egaan kuni waan baay'ee gaariidha. Itti aansuudhaan mallattoo tana jechuudha qabnee ofeene akka kanatti eegsi gochuu dandeenya. Akkuma messengeriiti waan ta'eef salphaadha. Application kun baay'ee gaariidha. Kan baay'ee gaarii isa taasisu ammoo bakka hundatti hojjechuu isaati. Osoo amma WhatsApp qofaaf ta'e bu'aa hin qabu jechuu dandeenya. Isinii wale garuu immoo irratti Telegram irrattis ni hojjeta waan ta'eef namoonni online dhoksuu barbaadan hedduu isin gargaara jedheetiin yaada. Kanaaf appilikeeshinicha daawunlood godhachuuf linkiin akkuma jalqaba jenne viidiyoo kana jala jira. Koomentii jalqabaa irra jira jechuudha. Barnoota akkanaatii fi kan birootiif video keenya like godha warroonni haarofni channel keenya subscribe godha. Nagaan tura.